بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت المن رموك قالي وان قاري وان نجاه من ربي كادو من كاني بكون جرت مرت شندر حاجراتو الشمار كفون رموتي قالي رون دكوا خليك أبداً إذا كان بيتنا عندك يسمى من بين جرج هيادو نسلون دومن أرواح كيسا بيتني سكني كذبرا ما بقدوني سجل أبو سني سكنا إكرتني لكيستني دنفستني مشاوجين اتفايدمتني أودني إن شاء الله بإذن الله ربي قدتي دوام سببا ربي نسني حاجود ونفيك يا كان اتفايدما كالين ندكوا بيا مغرو كاساتيتي أكسر بشان الريدو بشان اللي لغا بشان بايسي لغا إذا كان اللي ويتي دكتور دبتو أرجع اتفايدمه إن شاء الله سن اللي اسم فايدة اتفايدما لالا أكاتا اتفايدما كنو زنجبيلا كنو زنجبيلا من بين نجرو إذا كان دكيسي يجري بقدونسي كان دكيسي كنو كانت يجري كاتا اتفايدة بسا يدي نوج ملالا كنو كانت زنجبيلا دكيسي يجري بقدونسي كانت دكيسي يجري كانت بشان دافت كنغدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بشان دافت جرا بشان دافت كنغدا إن شاء الله بإذن الله رب سنا فيسوس إن شاء الله كانت تفيدنا ولو بقدونسي في الزنجبيلا وسكن أنا كانت تفيدنا شيء إذا كان من بين نجرو إذا كانت كيسة تجراتي اتفايدما أكثر اتفايدما عشان أقرسي سجرا إذا كانت كيسة تجرا اتفايدما إن شاء الله بإذن الله hanga ji'a sadii osoo addaan hin kunne yeroo mara galgala dhugaatti danfisadhaati dhugaa itti fayyadama isiniin jedha Oromootii qaala inshaallah dhibamaa keenya kullee rabbi haa fayyisu waan itti fayyadamnee nu fayyade waliif dabarsuun khayriidha irraa fayyadama warri beekan immoo warra beekaniif sheer godhaa yaadannoo isinii ta'a warroonni beekanillee ofii isaanii fayyadamtanii argatanillee inshaallah warra beekaniif dabarsa akkana itti fayyadama isiniin jedha barakallahu fiikum jazaalakum khayran isa kanan beekan isa kan dhiqeessa jira kalee dhugaa galgala bishaan isaa dhimbiiba burcuqqootti naqadhaatii dhugaa kun zanjabilaa fi baqduunsi isa kan itti fayyadamtanii inshaallah irraa fayyadamtanii ammallee roonni duudi sin dhukkubu yeroo tokko dalagaa waan nu baay'atuuf duudii hundaa himan dhukkuba abishii jedhama inni kun biyya keenyatti namni hin beekne hin jiru afaan arabaas immoo halba jedhama bitadhaatii isa kanallee itti fayyadama bishaan yookaan akkanumatti danfisaati bishaan isaa jalaa dhimbiibaa dhugaa yookaan immoo akka biyya keenyaa sanitti kun kanatti bishaan kanatti qopheeffanne kun immoo daakuu isaati abishii daakamaa jechuudha kun akkanatti asitti naqattanii akkuma biyya keenya sanitti akkana itti fayyadamanii akkana bachoo shafatuutti akkana itti fayyadamtanii ganama bishaan isaa kana irraa dhimbiibdanii akkana bulchitanii bishaan isaa kana irraa dhimbiibdanii bishaan biraa itti dabaltanii ammallee akkana gootanii bishaan itti dabaltanii akka bachoo sanitti yoo qal'ate ganama garaa qullatti dhuydanii inshaallah innillee faayidaa isinii qaba osoo addaniin kun isallee ji'a sadii itti fayyadama dawaa biraan barbaadina inshaallah biidnillah dawaan kanuma isa kana fayyadamaan ofii kiyyaan itti fayyadamee bu'aa argee fi baarakallahu fiikum jazaalakum khayran itti fayyadamuun dagatina inshaallah rabbi sinaa aafi'u dhibamaa keenya kulli sinaa aafi'u inshaallah biidnillah itti fayyadama akkan dagannee isin jedha Oromootii qaalii kun abishii daakamaa kun isin agarsiise bishaan baxabdadhaa bulchaati bishaan isaa irraa dhimbiiba bishaan biraa itti dabala yoo sukkaaran barbaadda sukkaara wajji dhugaa sukkaaran barbaadne akkama dhugaa barakallahu fiikum waan na fayyade argeef isinillee irraa fayyadama isiniin jedha Oromootii qaalii Allah jajjabaadha sayyidiin kun adii subscribe like comment na godha na jajjabeessa barakallahu fiikum inshallah bi'idhnillah wanta na fayyade arge isinii dabarsa